Namni nuuf diinaa hin jiru. Har'a dhiisati. Gaafa wal barre kana dhiisati. Gaafa wal barre kana dhiisati. Gaafa dukkana keessatti Galaasaa Dilboofaan Naadii Gammadaafaan Waaqoo Guutuufaan falmatti seenanillee qabsaa'onni keenya diinni keenya sirna cunqursaa naftanyaati jedhan. Bara keenyas bara qeerroos diinni keenya sirna cunqursaa wayyaanee jenne malee takkaa saba Tigree hin jenne jechuudha. Gaafa sirna naftanyaas ummanni Amaaraa diina keenya hin turre. Arras gaafa wayyaaneen turte diinni keenya sirna malee ummata ta'uu akka hin qabaanne sirriitti beekuun barbaachisaadha. Har'as qe'ee teenya irratti biyya teenya irratti ayyaana keenya deeffannee yoo kabajannu gootota keenyan karaa yoo moggaafannu saba tokkollee tuquuf saba tokkollee xiqqeessuuf aarsuufi miti. Kennan booluuf malee ka namaa xiqqeessuufi miti. Kenna ol qabuuf malee ka ormaa gadi qabuufi miti jechuudha. Asallaanta Oromiyaa taatus asallaanta Arsii taatus sabaa sablammii hunda keessa jiraata. Amaarri nu keessa jiraata. Guraageen nu keessa jiraata. Silteen nu keessa jiraata. Hiyyeessa akka kennati maqaa isaatiin naggadan malee isaaf tirfiin buuteen beeytu jechuudha. Kanaaf qeerroo dhageessu. Sabni nu wajjin jiru hundi dimokiraasii nagayaa keessatti carraaqqatee hojjatee akkuma keessanitti jiraata jechuudha. Kanaaf warri maqaa isin balleessuu barbaadu, warri Oromiyaa maqaa balleessuu barbaadu, ka Arsii maqaa balleessuu barbaadu, ka Cilaaloon maqaa balleessuu barbaadu, sabaaf sablammii walitti naquu barbaada. Sabaaf sablammiin dubbiin qabnu, sabaaf sablammii wajjin rakkanne, wajjin hiyyoomne, wajjin ajjeefamne jechuudha. Nuyi qeerroon, nuyi manni Oromoo wabii walqixxummaa biyya kana, wabii sirna federaalizimii biyya kana, wabii wal kabajuu, wal jaalachuuti jechuudha. Maaliif? Cunqurfamne beeyna. Maaliif? Ajjeefamne beeyna. Maaliif? Dhiibamne beeyna jechuudha. Waan ofirratti hin jaalanne namarratti hin jaalanne jedhaa miti Rabbiin. Kanaafuu ayyaana har'a kabajattan kanas poolisii Oromiyaa wajjin, bulchiinsa keessa wajjin, haasabaa sablammii isinitti dhufu wajjin, jiraattota magaalaa kanaa wajjin akka Oromootti qofa osoo hin ta'in akka ilma namaatti akka saba bal'aa magaalaa tanaatitti akka kabajattan hadaraa isinin jaa takkaa isin abdadhee wayii saalfadhee beeka. Har'allee yoo kataa'u taate kaleessa Finfinneetti irreessa irreeffannee yeroo murteessinu hogganoonni keenya yeroo murtii fudhatan magaalaan hin jeeqamti. Oromoof sabaaf sablammiin wal fixa. Namni hin dhuma jedhanitti warri jinni nutti yaamaa turan jechuu hin salphifne jechuu. Nama miliyoona torbaan itti baane sabaaf sablammiin buqqa'ee dhufe biyya alaatii biyya keessaa walitti yaa'ee Finfinneetti otoo bishaan hin jigin imimmaan seexanaa qofti jigee nagaan irreeffannee adda galle akkasii mitire. Usi warri asallallee ayyaana keessan ayyaana irreechaa hogganoonni keessan obbo Abaadir obbo Huseen ayyaana kana hoggaa miidhaysan ayyaana kana qopheessanii haala mijeessanii yoo isin yaaman isin abdataniiti akkasii miti. Odoo isin abdachuu baatanii kanan godhan sila way saalfachiiftanii way gaabbiftanii akka gaabba way gootanii Oromoon walirratti hin gaabbu walirratti abdata malee. Kanaaf Oromoon gaabii walii ta'a kafana walii ta'a malee waliin gaabbisu akka boru gaabbu osoo hin ta'in bara dhufullee kana caala akka isaan godhaniif hamilee isaanii eeguuf ayyaanni kun nagayaan tokkummaan jaalalaan akka xumuramuuf yoo galtan immoo qushaasha lafatti takkitti osoo hin hambisin magaalaa tana akka itti argitan daran